Nageenyi karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka isin jirtanitti hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkasuma warroonni sabiskiraabiin gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan barumsaan har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadheen isiniif dhiibsaa hanga dhumaatitti innaa waliin tura. Barumsiin har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma dursaa wantoota rifeensaa guddisuuf tajaajilan keessaa shunkurtii isinitti himee jira. Kanarraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo kirimii dibata adda addaa jechuudha. Dibata adda addaati. Kana jechuudha. Kun daabura amalaadha. Kun yookiin daabura amala gooldii. Kun daabura amala gooldii fi kun immoo marhabaadha jedhamu. Irra caalaan daabura amala gooldii kanaayyuu kun gosoota adda addaatu jiru jechuudha. Daabura amala gooldii ta'ee tuuyyuu kun immoo marhabaa ta'ee kan dheeressuuf fayyadu kan immoo jajjabeessuuf fayyaduu fi bakka wanta adda addaatirraa waan hojjetamuuf hunduyyuu bu'aa adda addaa qaba jechuudha. Kun lamaan garuuyyuu tokko fakkaata kanuyyuu jechuudha. Kanumaayyuu suuraan walaa fakkaatu malee faayidaan isaanii garagaraa jechuudha. Kanaan immoo akkaataan fayyadama isaaniitillee sirriitti garagaraa jechuudha. Kana jechuudha. Kana daabura amala gooldii kana baay'ee tokko rifeensa sirriitti 100% hin dheeressa jechuudha. Rifeensi kun sirriitti baay'ee tokko dheeressa jechuudha. Anis itti fayyadamee bakka maal jechuudha. Immoo inni waan inni bade amma daqiiqaa bakka sa'aatii 3 baay'ate yoo nama bira jiraatu yookiin hojii hojjetan nama bira jiraata baay'ee tokko foolii qaba jechuudha. Kuni fooliin isaa bakka nyaata si nyaachisu yoo shaashitti hidhattee hojii tokko hojjette malee baay'ee tokko foolii qaba jechuudha. Kanaafiyyuu yookiin yeroo naamira akkana yoo sarratanya taatan jechuudha. Galgala dibattanii yeroo ganama kaatasan bakki mara kun qabu yoo dhiqattan malee isa kana dibattanii bakka ho'aa deemtan baay'ee tokko foolii qaba jechuudha. Okey kana fixeen jira. Kanammoo yoo mara kun qabu baay'ee tokko gaariidha. Dheeressa daddafeen dheeressu kun baay'ee fooliin isaa baay'ee bareedaadha. Sirriitti urgaa jechuudha. Akka shittooti. Torbi tokkollee ofirratti hin dandeechu. Isin rifeensa keessa dhiqattanii yeroo san dibatu jechuudha. Immoo rifeensa keessa yoo dhiqattan akkuma dhiqattanii takkituma shaashii ofitti marina. Shaashii ofitti marina. Inni sirriitti rifeensi keessaa akka hin guddanne godhaa hin caccabsaa bakka akkas jechuudha. Yeroo shaaworii dhaabatasaan fooxaadhaan goggosaa ta'u qibaatuma jechuudha. Dibatuma qabdan itti dibadhaa. Kanas ta'u kan biraatis ta'u itti dibadhaa isiniin jedha. Kun yeroo barbaadan dibachuu hin dandeessu. Foolii gaarii qaba jechuudha. Kana jechuudha. Kun jechuudha. Namni sirriitti itti fayyadamuu hin beeku. Garuu baay'ee tokko dheeressaa garuu mooyyuu anuyyuu hin beeku ishii. Yeroo baay'een itti fayyadama haala itti fayyadama isaa hin beeku. Osuma dubbisi waan rifeensa irra jiru bakka kan rifeensate jedhee dibadhaan ture rifeensi kiyya garuu hin caccabaa hin ciccita maalidhaaf jedhee yoon keessa seenee dubbisuu fi akka tasaa mixiyyoo tokko yuutubeeriidha yoo ibsituun argee jechuudha. Kana jechuun dibata kanas ta'u dibattanii egaa kaatanii yeroo dhiqachuu eeddesan rifeensa keessa yeroo dhiqachuu eeddesan daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii dhiqattu jechuudha. Kana ofirra hin tursiisina. Kana sirriitti ofirra hin tursiisina. Ofirra tursiistan taanaan rifeensi keessaa shiboota jechuudha. Rifeensi keessaa baay'ee tokko shiboota jechuudha. Isiniif aara hin dheeratus hin ciccitee macarasha jechuudha. Sirriitti jechuudha. Kanaafiyyuu kana yookaan immoo eega shaaworii dhaabatanii rifeensa keessa dhiqatanii kaatanii bakka daqiiqaa 10 akkana ofirra tursiisanii yeroo jiidhaasanitti jechuudha. Rifeensa keessa jiidhaasanitti dibattanii daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii booda dhiqattu jechuudha. Kondiishinarii yookiin shaampuudhaan dhiqattu bakka sirriitti mooyyuu akkanatti itti fayyadamtan baay'ee tokko isiniif bu'aa argamsiisaa isiniif dheeressa jechuudha. Akkanatti itti fayyadamu garuu mooyyuu yoo ofirra bulchisiistan yookiin guyyaa tokko guyyaa lama ofirra tursiistan baay'ee tokko rifeensa keessan isin jalaa miidha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo san dibadhaa ta'u yeroo san ofirraa dhiqaayii isiniin jedha.
kan biraatis hin jira garuu Vatika kan jedhamus hin jira. Kanuma akkanaa ta'ee Vatika kan jedhamus hin jira. Innillee baay'ee gaariidha. Garuu mooyyuu tokkoffaan daaburaa mala goldiraan isiniin jedha. Itti fayyadama bakka Itoophiyaa keessayyuu hin jira jechuudha argeen jira. Itti fayyadamaa warra keessaa warra rifeensa xiqqaa ta'e dafee akkasiin margoota barbaadan itti fayyadamaa isiniin jedha. Haala itti fayyadama isaaniitis yeroo duraan dursitanii bitattan gabayaadhaa dubbisaa osoo dibachuudhaan osoo hin dibatiin dura jechuudha dubbisaa kun rifeensa maaldhaaf qophaa'ee yoomuyyuu dibatni adda addaatuyyuu kan amma rifeensi yoo laafaa ta'e kan jabaataa ta'etu qophaa malee zimmi jedhamee boota tokkotti hin jiru jechuudha. Nama akkanaatu ta'e jechuudha. Ofii bifni isaanii tokko faayidaan isaanii yookiin kan rifeensa jijjibaataaf yookiin immoo kan rifeensa lallaafaaf qopheeffameeti boota lamatti qoodamee jira. Isin kanaafuyyuu kan rifeensa keessaniin wal fakkaatu bitadhaatu itti fayyadama malee zimmi jettanii kun rifeensaaf jettanii yookiin rifeensa waan irratti argitaniif hin dibatinaayii isiniin jedhaa. Baruu isin har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin isiniif deebi'utti nagaan tura. Kan biraammoo barumsiin ani yeroo biraa isinii barsiisu rifeensi keenya maaliif nu guddachuu didaa yookiin immoo rifeensi keenya wantoonni akka hin guddanne nuuf godhan maalidha kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadha. Hanga isinitti nagaaf naa tura isiniin jedha.